maybe naafiyati gaafa sun maybe ni lallamne waa takka suuta jaldeeto suuta beeku baatulle wallaalulle logic samma kana maybe akeetu maybe kana gaafisi gaafatu maybe gaafete na gaafattu Maryam kan deesse ilmi deesse san Maryam kan deesse a waaqa deesse ba nama deesse ca naas deesse kana keessa filannoon kan kee kami jedhin gaafadhoyye Bisuf Osayu gaafate maybe gaafatu gaafadhu wallahi gaafadhu yoo gaafii kana deebise ragaan isa gaafadha yoo ragaan hafide pheenxeenta ay jechuun obsinaan na dhageeffadhu gaafiin gaafeera na dhageeffadhu mee gaaficha irra deebi Abumaas na dhageeffadhu Abumuwaaz gaafii gaafatteetta ni dhaga maybe gaafiin keessin gad maybe na gaafadhu maqaatiin Please na dhageeffadhu gaaficha irra deebi mee okay tibbo na gaafatta eshi waan jedhu Maryam dhaggeeffatu hin dhageenyati gartee nama seega loqota xiyyaara argeedha siif hin galu siif hin galu nama Waaqayyo ani Arsii miti ani Oromoodha ani Harargee miti ani Oromoodha afaan Oromoon sitti haasa'u jira afaan Oromoon haasa'u jira yaa gartee obsinaan Hussein jedha sanu ajaa'iba rabbii waan si alkeedha ajaa'iba maqaa ajaa'ibaati okay na dhaggeeffadhu obsinaan kiristaana Hussein Muslima Hussein ilma adeera Nabi Muhammad ilmaan isaati ilmaan abeera ilmaan erte inni abeera ta'u okay waan sin jedhu tibbo waan na jettuun please wallahi yoo gaafii kana na deebise ani pheenxeenta ragaa wajjin na deebise yoo gartee Yesuus waaqa deesse naan jedhe ragaa yoo naa kanne pheenxeenta yoo nama deesse naan jedhe akka nama deessetti hin beekan san huma yoo waaqaa fi nama deesse kan jedhu ragaa naa kanne ani pheenxeenta na dhaggeeffadhu tibbeeso please waan naa gaafattu Maryam maal deesse a waaqa ba nama ca namaa fi waaqa deesse kanarraa kan filannoon kee jedhin obsinaan wayye amma waan inni si gaafate beettee waan irratti wal nu mormisiisu osoo hin taane akaafaan akaafaa doomaan doomaa ማለት የምንችል ነገር ነው አንድ ማለት ነው በቃ tokko tokkoon jechuun lamaan lama jechuu qofa tokko dhalate lama waaqa dhalate sadi namaaf waaqa dhalate kana sadeen keessaa tokko ragaa qabatamaa waliin naa kaayii waan jedhamu dhageeffadhu ka please qaaqu malee fudhachise Yesuus gooftaa itti tibbeesos yala inja dhageeffadhu na dhagaika ayye okay cofadhe na raafuudhi gaafii kana wallahi irraa naafuudhi gaafuma gabaabduu tana sadeen keessaa takka wayiin a wayi baa wayi siinuun jee si minamini የሚባል ነገር የለም akka qaba waan ta'eef si ibsina cadhisi caqas godhadhu Yesus ka dhalate namummaa guutuu fi waaqummaa guutuudhaan si irra jiraate bi irra jiraate irra jiraate san situ filata namas waaqas jechuu ila yoo nama caayirra kan jiru yoo namaa fi waaqa deette siin jedhe waan lama deettee jechuudha fi filannoo mana barumsaan deemne jaa jiran tibbeesoo atii fi gurbaallee maal taatan obsinaan akkasis taanan laali mana barnootaa seenneef raguma qofa barbaanne kana nama deesse waaqa deesse takka waaqa de raguma naa kannu boqonnaa kanarratti namaa fi waaqa deesse takka nama deesse boqonnaa allaqee pheenxeenta dura deebisi gaafii gaafadhu gaafii kana tibbeesoo dura abaacaa daar eeshi ragaa sana laadhuuf maali gaafadhu ragaa sana wallahi haadha moo baadha moo caadha kan deesse dhageeffadhu nama deesse namummaa keessa waaqummaa guutuu maal deesse
Amdi Nama deesse maal deesse? namummaa guutuu keessa Maal deesse? waaqummaatu jira. Hold on. Maal deesse? Namummaa guutuu keessa waaqummaa Cufadhu guutuu amdi jira nama deesse. Aboo san siin jedhe. Sati beesoo Nama gaafa dadhabde guutuu maal fi deesse? waaqa guutuu deessee jechaa jirta miti. Akkas jedhe. Nama guutus waaqa guutus erguma tokko deessee jedhe boqonnaa kameeratti ji'a ragaa naaf Boqonnaa sanaa kan pheenxeen taamma. Eshi. Baniiti namni tokko viidiyoo bayi nu dubbisi. Ammaan dubbisa anaa ta'a. Namaas waaqaas deesse kan jedhu. Olaasiyaas 2:9 irra bani. Dhaggeeffadhu. Eenyu dhaggeeffadhu waan namummaa isaa keessa waaqummaa jira Phaawulos jedha. Maariyaam waaqaas namaas deesse kan jedhu jira. Dhaggeeffadhu. Maariyaam Dhaggeeffannaa jechaan ooliin afaan Oromoo si gala gobasi siin jaaladha. Yeroo lallaba kana si jibbuun seyin Nan jaaladhi. akka namummaatti siin jaaladhu. Yoo na jibbi anarraa maal Okay. Inni naarin gaafii tibbeesoo waan gaafattu irraan si deebi'a. Maariyaam waaqa deesse moo nama deesse moo waaqaa fi nama deesse jedhi gaafadhu tibboo minaa indee jedhe namtichi amartichi finfinnee fudhate. Isuma kana dhaqi ilaali. Tibboo gaafachuu wallaalte. Abbumaas lakkee akkasii mucaan maal sin jechaa jira seete. Assalamu alaikum. Boqonnaa jedhe kana dhaqii dubbisi namas waaqas Tibbo yoo Yesuus Kiristoos Maariyaam waaqas nama deesse kan jedhu boqonnaa kana si dubbisa. Yoo kan akkas jedhu taate harkaan si ol qaba na fudhachiisa tole. Na dhageeffadhu. Laala akkasii Tibbo Haalee waan biraa hin haasa'in. anaa dubbisa anaa dubbisa. Tibeddo ati maayikii qabadhu tibeddo. Cifadhu Tibbo cifadhu bakka. Okay. Tibbo. Alaikum salam. Yoo dubbisuun Ati maayikii qabadhuuti. Gurbaa naa baasu. Basa. Gaaffiin kee maal ture? Baasi kaa waan hin baasa ragaa jette baasi. Sitti meera. Mere keessa beenaan jaanes. Yohaannis Wangeela Luqaas boqonnaa 1:31 irra jira. Qoy sani deelila. Waaqaas namaas deesse jedha. Na dhageeffadhu. Koy callisi obsinaan. Ati callisi. Waaqayyummaan guutuun namummaa Kiristoos keessa ni jiraata ka jedhu. Phaawulos jedhe nama Phaawulos jedhe. Maariyaam waaqa deesse nama deesse hin jedhu. Phaawulos dhufe Yesuus ani waaqaas namaas hin jenne. Maariyaam waaqaas namaan daan jenne. Waaqayyo abbaan nama deesse jedheen. Ergama waaqayyo nama deesse jedheen. Maariyaam nama deesse beeyti. Nama na dhagaye Yesuus ani waaqa hin jenne ofiin. La ilaha. Sawanne kam ta'o? Hin jenne. Uummanni afaan Oromoo Ani waaqa ofiin jedheera. hamdi dubbadhaa meeyya. Dhagaye. Uummata kana akkama san afaan Oromoon galuu fi ragaa kannettuun hin kennan maal taate obsinaan? Inni banadhu ragaa ufumaa Waan rakkatte. jedhu fuutu abbumaas. Aboon hin fudhate waan siin jedhe dura obsinaan kiyya obsime maqaan kee kunii fi wanni walitti hin deemu. Hin obsin maqaan kee hin obsinidha. Dhaggeeffadhaa ka. Maqaa kiyya dhiisi ka maqaa kiyya turgumii maqaa kiyyaa dhiisi. Dhugaa hin dabsin. Koofiyaa fi adeeffadhaa. Fiishkaan ta'e ni jirti? Nurraa cadhisanii. Habiib. Amma isa kanatti hin dubbachuudha. Tibbeessoo gaafiin ansi. Qoyka sin arrabsine. Obsinaan qoyka obsi. Obsinaan qoy. Nun arrabsin fidis. Tibbo. Hayyeus. Tibbeessoo. Haya usiin jeeus. Dhugaa isinitti maarran. Qoy hamaa dhugaa. Tibbeessoo. Isin jedhamu. Tibbo. Oh. Waan siin jedhe gaafi waan ansi ati ergaa tokko dukkaana kana dhaqi sukkara ni qabdan yoo siin jedhan dukkaana dhaqxee maal gaafatta? Sukkaarum. Sukkara ni qabdan yoo siin jedhe ni qabna hin qabnu maa miti? Eeyyee. Okay waan jettuun Maariyaam waaqa deesse moo nama deesse moo waaqaas namaas deesse jedhiin? Afaan Oromoo isin galee qulqullu. Obsinaan. Naa galeera. Gaafii tana lamaan keessaa ibsa dhiisi. Ibsuu dhiisiti gaafa.
waanuma lamaan keessaa waaqummaa guutuuf qabu deettee siin jedha. kana jechuun namas waaqas deessee jechaa jirtamiire. Akkas jette? Namas waaqas hin jedhu. Nama guutiin Akka jiru dhageesseetti. Taas gabbaa'ee ati gaafii kana sirriitti bareechee deebisaa fi namas waaqas deette jechi jedhu hin jiru. Nama tokko Amen. 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 Hallelujah. Allahu akbar. Allahu akbar. وزهق الباطل إن الباطل كان dhugaan yoomiyyuu injifata. Waan isin jettani malee waan wangeela irra hin jirre nuun lallabdi beenteen waan wangeela irra hin jirre hin jiru. Hin jiru. Yeellam zaareem nigeem hulle hin jiru. 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 Dhageessee tibbeessoo. Tibbeessoo ragaa tibbeessoo maal jedhe? Hin jiru jenne? Na dhaga'i an siima. Meedha godha ammoo. Hin jiru jette. Hin jiru jette. Koi tole na dhaga'i an siima. Meedha godhata. Dhaabodha. Dadhabee haa jedhu kun. Aboo dadhabdee ta'u sinaan ammoo ofin dabarsisaa. Wanti an dadhabeen jiru Hayyee usammoo. waaqummaa guutuu nama qabu nama teettee jedhamti Yesuus Kiristoos waaqa guutuu nama Ammoo guutuu. tibboo maal si jedhe moo gurbaan kun tibboo maal jedhe? Moo gurra kiyyaan dhaga'u? Maal dhageen ilma dhagaa barree. Akkam gootana? Hin jiru jedhe waan waaqaas namaas deessa jedhu hin jiru hin jenne? Inni jechi akkas jedhu hin jiru siifin ibsaanaan jedha. Explain immoo bakka itti Inni barbaadu waan miti. jedhu waaqaas namaas Yesuus jechaan jiranii? Akkasii miti. Eeyyee. Waaqaa fi Okay, nama Maariyaam, jechuun jiru. okay, si Waaqaa gaafadha fi obsinaan. nama Obsinaan si amma gaafadha. irra si deebi'a. Obsinaan si gaafadha. Maariyaam waaqaas namaas deesse? Akkasii miti. Namuma Eeyyee, tokko eeyyee. deesse namuma Kun nus kun eeyya jara kun akkasii miti jara. Jarana pheenxeen lama waliin galtu. Kunis pheenxee, kunis pheenxee. Al Kun tokko lakkii jara al kun tokko eeyya jara. carraanaaf kenni. Carraanaaf kenni na dhaggeeffadhu. Obsinaan firraa cufadhu. Isaa wajjin dubbadhaayee. Ammoo Oh. Maariyaam waaqa deesse moo nama deesse moo waaqaas namaas deesse? Ilmas abbaas kan jedhamu deesse. An kana sin gaafanne tibbeessoo carraan keeti naa gaafadhu. Atis kiristaana keessa taa gaafadhu. Hin danda'u afaan jara kanaan beeku ani amaara moo oromottuun jari naa galuuti wallahi lazim afaan faranjiitu barannee asoina afaan harmeeti yerna guddifte irra dhaladhe itti aabaa caadaa jennee barannee gizeen jara kanaa hojjaa sa'u naan galu afaan naa gaafadhu. Tole na gaafadhu rakkoon qabu. Tibbeessoo gaafadhu please jaalala yeroon lalabsi jibbuu miti ammoon. Amma waan inni jedhe kun si galeera. Naaf himi mee. Laali durbee Maariyaam yookaan immoo waaqa inni jennu kun nama ta'eetu Maariyaam irraa dhalate moo waaqa ta'eetu Maariyaam irraa dhalate tana lamaan keessaa takka qofa adda naa baasi waaqa nama yookaan immoo lachuu ta'ee dhalate waan jedhu. Akkas. Nama ta'e dhalachuun isaa nama ta'e dhalate itti waamamni isaa ilmas abbaa Maal ta'ee dhalate? nama ta'e dhalate Kiristoos Goobas bifa anis fudhadhe waaqayyoon naana mana. Yesuus namaami kan mardam deesse nama deessee Maariyaam. nam deesse Goobas ergama waaqayyoo maal deessa jedheen? Waaqa deessa jettee immoo ilma nama dhiiraa nama deessa jedheen ergama waaqayyoo. ilmas abbaasa jedhamee waamamu deessa jedhe. La abbo akkasiin jedhen ergama waaqayyootti dhufee dubroon hin ulfoofti ilmas maal deessa jedheen? Tole dhaggeeffadhu ati akkanaa gootu wangeela baatteertami. Wangeela maaliin baadhadha? Ata kan baadhadhe. Wangeela agarsiisaa turteemi. Maal ta'e manne? Wangeela agarsiisaa turteemi. Amma deebistee bar nama deessee naan jettee bar. Wangeela ilmas abbaas jedhamee isa waamamu. Akkasiin jedhen yaa ammoo ko gurbaan irraa fudhate yaa ammoo kan gurbaan hin kutee. Maariyaam nama deessee moo waaqa deessee naan nama deessee naan hin jenne? Nama deesse. Namummaa Okay. Akkana jedhime Yesuus nama jedhime. Yesuus waaqa. Laal tibba haleluuyaa maqaa gooftaatiin gartee hoolota. Ambaara debbo gaaddige doshaalee gargara kan parra rassan barabbara. Akka goote. Maaki ittiin dabali jedha wangeelli. Ittiin dabali waggaa. Afaan tokko dubbanna. Afaan tokko dubbanna. Amma tibbeessoo anuu qofalaan Luqaas. irraan sii deebi'e ammas. Maariyaam nama deesse waaqa deessisuu tana qofaaf himi.
Gooftaan Irraa fudhadha. deebi'uu kee dhiisiiti. Luqaas Irraan deebi'e. tokko 31 Allahu kaasii naa akbar. dubbisi kan keerra. Dhufee kunoo namni waaqayyo abdoon ija takka. Suudi. Luqaas Jalama rabbi. Annata mitaayiri. Aynayni wal isaana wal shafate. Annata mitaayiri. Akkas Luqaas boqon Tiboo. Luqaas boqonnaa tokko Nama nama deesse. tokko. Aboo Luqaas sin gaafane gaafii afaanis si gaafadha ragaa ganaa si yoo ati kijibdee ragaa si gaafadha waan Ragaa afaan kunoo ragaa maal jedha beektaa siin dubbisa. Maariyaam Maal jedha beektaa siin dubbisa iddoo kanatti. waan jedhu ani waan jedhu hin beeku waan ni jedhe hin dhageenya maduree waan Luqaas jedheen waan jedhe Kunoo ni ulfooftaa ilmas ni Maal deessaa maqaa isaa immoo Yesuus jedhi moggaasi inni maal guddaan ni deesse ta'a. maal deesse jedheen argama waaqayyo Kunoo ni ulfooftaa Maal ilmas ni ulfoofta? deessa. ilmi siin deessan nama moo namaa miti Nama ilma jechuun nama ameen Eh. yesus nama jedhime Yesuus bifa waaqayyoo namummaa fooniidhaan dhufe. yesus nama jedhime bo Yesuus waaqa akkamitti nama jedhare? yes ajaa'iba yesus maariyam nama deesseemi Maariyaam nama deesse. nama jedhime yesus Qoy si hubachiisa asas rakkoo hin qabu. naannoo hubachiisinchisi Na dhagahi malee si hubachiisa. Nuyi Hashim an afaan akkanaan bifitadhe al ani tokko fitadhe yoo na dhaggeeffadhu. Ashir, Dhageessee ashir dhugaa waan hin fitadhe. beekneef akkas godhatta. maa dhugaan beenu sumaa afaan ragaa Abbumaas maaltu jira seeti? Digalee maaltu beeku. jirame Wanti istooreejii sammuu namarratti fe'ame kun beektee si'a tokko nama Akkas. gadhiisee nama keessaa hin bahu. in lakkis dhugaa keet in lakkis Dafee nama gadhiisu akka eddikshin akka diraagaati tuunaaf nama dhugaa Dafee hin Ani gadhiisu. Suus. Akkuma gadhiisu jettee hin fiigin hin ta'u akkasitti. Utuu ati yani sarara warri laaltee asalaa dhaggeeffatu baruma. inni nu axinxaaluuf akkanaan jedhu nama deesse mi mee yesus nama jedhe hin jiru waaqa ameen Ergamaan dhufee Dhagaa. ni ulfooftaa ilmas ni deessa je'eenii jedhe. akkas sinaan jedhe ilmi kan maal jedhin Na dhaggeeffadhu. Na Assalamu dhaggeeffadhu. alaikum. Kutaa kana dubbisee alaikum finne. salaam warahmatullah Ustaz bari Yesus nama jechuun haraamiidha seennini haraam jiin jettee seeba. laa ifumaafu ilma ni deessa jedheen ergama ilmi san nama moo namaa miti jennan eeyyee nama na jedhe mee yesus nama jedhan takkanaa jedhe nama waaqayyo Kunoo ni ulfooftaa. Haraami miti. Ilmas ni deessaa. ni ulfoofta Maqaa jedheen Yesuus jedhi. okay Moggaasi. kan Inni maryam guddaan ni ta'a. okay waan si Inni jedhe abbaas jedhamee ni waamama. maryam ji'a meeqa gara baadhatte ilma san Ah? ji'a meeqa gara baadhatte gadaameessaa keessatti Ji'uma nuun itti dhalannu baatte ka. okay waaqa baadhatte moo nama baadhatte Na dhaggeeffadhoonne laa hafuura qulqulluudhaan ulfooftee kan dhiyeessee hafuura qulqulluun ulfoofte beekee hafuura qulqulluudhaan kan ulfoofte san waaqa moo nama kan ulfoofte san waaqa moo nama na dhagahi mo'aas. Al tokko na dhaggeeffadhu. okay Al tokko na dhaggeeffadhu. Maal jedha beektaa Luqaas tokko 31. Kunoo ni ulfooftaa ilmas ni deessaa maqaa isaas Yesuus jedhi moggaasi inni guddaa ni ta'a. Maqaan isaa Abbaas. miti maqaan Yesuus isiiti jedhi. miti maqaan Na isaa dhagahi na dhagahi callisi. ayyee callisi na dhagahi Maqaa isaa immoo Yesuus jedhi moggaasi inni guddaa ni ta'a. Ilmas Abbaas jedhamee ni waamama. Waaqayyos inni guddaa eenyutu ni waama ta'a. eenyu waama ilmas abbaas jedhe eenyu waama Yesuus. Hin jedhu ustaz. Hin jedhu Oi, ilmas banutti hin jira. abbas hin jedhu. hin jedhu Luqaas tokko Abbumaas soddomii nu ilma tokko. ilma jedhu. abbaas jedhe ilma abbaas Ilma Abbaas akkas. jedhamee ni waamama. ilma abbaas ilmas abbaas hin jedhu ilma Hin jedhu. abbaas Baasi kaa. hin jedhu Baasi sii dubbi kunoo baasiin si garsaa qoy baasi. Baasi. Ande Baasi. Ilmas- Ilmas abbas numan jedhuus hin Yoo kan- ilma abbaas Baasi ka jedha malee. boo- o si baasutti mboolchee qoy haasumaatu Luqaas tokko 31 kaasi. hin beeka Abbas jedhaa cadhi ilma abbaa jedhaa cadhi kana ilmas abbaas hin abba qoodee. ajaa'iba maqaa isa si garagalcheen si garsaa qoy viidiyoodhaan qoy Gara Ilma abbaati. Ilma abbaa qabu naman. Ammaan hafuura beekadhaa yookaan kunoo laal Dubbisaa. asirra hin argitanii milaal dhageeche. dubbise okay dubbise kunno Inni guddaa ni ta'a. Ilma Abbaas jedhamee ni waamama. eeka ilmaas abbaas jettee barate hin jedhu akkasii bara Ni jedha bare. aboo hin jedhu akkas gadi qabii garsiise naa kijibe yoon akkas jira kan jedhu taate anaa kijibaa hin jedhu akkas Inni guddaa ni ta'a.
ilaali bar 32 tala inni guddaan ni ta'a. Akkana jedha ilmaas abbaas jedhamoo ilma abbaas jedhama. Akkas Ilma Abbaas. akkas akkas itti Ilmadha abbaadhas. ati akkas hin jedhu akkas ilmaas abbaas hin jedhamu ilma abbaas jedhamee waamama ilma abbaas jedhamee yaamama waan siin jedhe okay Maariyam waan fadhanu haa jedhani kan gadaamee isaa keessa baatte ilmaas abbaasi. Ilma Abbaas baatte eeyye. Waaqaas ilmaas deessee jechuu.